Guyyaan yaadannoo injifannoo Adwaa kan waggaa 127ffaa kutaalee biyyattii garaa garaatti sirna ho'aadhaan kabajamaa oole keessaa magaalaan Finfinnee ishee tokko. Guyyaan injifannoo Adwaa kun magaalaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti bakka itti kabajame keessaati. Sirni kabajaa ayyaanichaas mata duree tokkummaa injifannoo jabina jedhuun kan kabajamaa oole yommuu ta'u, kutaalee hawaasaa garaa garaas qooddattoota ayyaanichaa ta'aniiru. Hirmaattonni kunneenis injifannoon Adwaa har'a ga'uu keenyaaf seenaa guddaa qabaa jedhu. Injifannoon Adwaa injifannoo guddaadha. Seenaa Itoophiyaatiin bira darbee seenaa gaanfa Afrikaattis seenaan guddaa wanti itti dalagamedha. Kana keessatti immoo wanti injifannoo guddaa nu galmeessisuu danda'e tokkummaadha. Wal dhagahuudha. Waliin seenaa gootummaa hojjechuudha. Kanaaf akka seenaa guddaa tokkootti wareegama guddaatu itti kaffalame waan ta'eef injifannoo addaatti ilaala. Gama akaakoon kiyya abbaan kiyya deemaniiti kana nuu fidan. Waan isaan irraa nu fidan kana nuti immoo harkaa mirga wal qabannee isaan cinaa nafsa isaanii amaaru jennee kana immoo gammachuudhaan nagayaan itti fufnee biyya tana nagayaan deemnee biyya tana cinaa dhaabbannee nuti harkaa mirga wal qabannee biyya teenya ol qabuu barbaanna. Injifannoon Adwaa anaafi guyyaa addaati. Guyyaa uummanni gurraachi ifatti uummata adii mo'atanii injifannoo isaanii itti labsatan jedhee amana. Injifannoo Adwaa kan nu gonfachiisan abbootiin keenya humna addaa yookaan meeshaa waraanaa ammayyaa qabatanii otoo hin taane tokkummaa isaaniitu humna ta'ee fi tokkummaan humnaa tokkummaan injifannoo nama gonfachiisaa jedhu. Hawaasni guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa irratti hirmaatan kunneen nutis kan isaan irraa barannu tokkummaadha jedhu. Nuti immoo isaanii wajji harkaa mirgatti miti wal qabannee warri amma jiru kun indaganaa harka tokko taanee nama afaan keenya garaan keenya tokko tahee bilisummaa keenya wajji harkaa mirga wal qabannee olma deemna malee Oromoon teenya gadi hin deemtu. Har'aas taatu boruus taatu harkaa mirga wal qabannee duubatti isin darban amma fuula duratti deemnee har'aas taatu boruus taatu olma deemna malee gadi hin deemtu. Tokkummaa iddoo guddaan nu ga'uu danda'aadha. Garaagarummaan iddoo galma barbaanne nu ga'uu akka hin dandeenyee fi tokkummaan galma guddaa nuti yaadneetti akka nu ceesisuu danda'u. Kanaaf garaagarummaa keenya dhiphisneetiniin tokkummaa keennan seenaa guddaa akkanaa galmeessuu akka dandeenyu dhaloonni ammaatis wanta kanarra barannu. Injifannoon Adwaa dhaloota har'aaf galteedha gaafa jennu fakkeenyummaa gootota keenya injifannoo kan nu gonfachiisan galata jecha harki dabaree walliqaadhaan dhaloonni har'aas dabareesaa dhimma biyyaa irratti qabsaa'uu qabaa jedhu. Nutillee dhaloonni har'aa kun dhaloonni biyya Itoophiyaa tanaa dargaggoonni illeen beektonni illeen tokko taanee kan waa'ee dinagdee hojjetu dinagdee irratti, kan waa'ee barnoota hojjetu barnoota irratti, kan waa'ee loltummaa hojjetu loltummaa irratti, kan waa'ee qonnaa hojjetu qonna irratti hundi keenya karaa itti bobbaane hundaan tokkummaa keenya karaa itti hundaan gama teekinooloojiidhaan gara guddina biyya kanaa dinagdee biyya kanaa keessatti ga'ee keenya baachuu qabna jechuudha. Misoomni bifa garaagaraatiin hojjetama. Misoomni kun injifannoo fi bu'aa gaarii argachuu kan dandeenyu gaafa waliin taane gaafa wal utubne harki tokko mukni tokko kophaan boba'u akkuma jedhamu namnis kophaa isaatti akka nama dhuunfaatti sabnis akka saba dhuunfaa yookaan garee tokkotti osoo hin taane gaafa wal dandeenye gaafa waliin taane wanta barbaannu galma guddaa ga'uu dandeenyaadha. Misoomatis barnoota keessattis kallattii hedduun hiikuu dandeenya jechuudha. Injifannoo Adwaa injifannoo uummata Itoophiyaa maraati. Injifannoo kana ni barsiifannaa dhaloota ittiin gorsaa guddifannaa kan jedhan immoo miseensa abbootii gadaa Kadir Abdiiti. Faradoodhaan waraanaan gartee qabeenyaa fi nyaata waraanni barbaadu hundumaa'u deeggaree waan san weerara xaliyaaniin nurraa qolate baga yeroon isaaniittis dhuftee gootota jiran itti ida'amanii waliin mirgi isaanii himamee sabni isaaniillee waliin tiboona gartee injifannoon sun injifannoo ilmaan Itoophiyaa hundaa'uu taate seenaa fi duudhaa hamba Itoophiyaatiif taatu taate amma fuulduraafis itti barannaa itti guddifannaa.